nan gubadhe. Biyya kana keessaa lafa naquu qaban sila namtitti abaaramtu kanatti naqabeena guba waaqe. Haadhu angoo kan isaa akkuma waliin. Akkumatti makana godhuudha. Jedhee mammoo mandira keessa deemee akka isaan maraatu ijoollee durbaa karaa darbaa dhawa. Kanas salphatee maal teessaa? Anaan salphinatti na eegde maal nan gubadhe ibsi biraa eessan naqaani maal akkas na ilaalta kunoo mandira keessa akka saree maraatu deemtee dhoo natti salphinatti akkatti guyyee keessa jira hin jedhu gooftaa koo bara koo keessatti saree korma malee dhiira mandira namaa keessa deemu argeen beeku kana malee immoo sunsuma jijjiiranii fi ittoon hin mi'aawu ammaal sitti balleessinaan innatti mandira keessa maaltu ta'e hin jedhee maal Aggeeffadhu ilaal as galagal achi galagal wanta beek maal dhabeen maaluma dhabeen natti hin jedhe maal akkasitti na ilaalta naan deebistu deemi. Maro immoo alaan dhufe aara galfadhee man taate. Aara galfadhe sila sitti manii waan dhageessu maaliin godhan kan gaddeebii kanatti fuudhee waan. Arba qonnaa na dhawwatti kunii. Bakkee haaraan galfadhu asii dhufee mana keessa haaraan galfadhu waan hin godhe sin beekan kun cubbuudhaayi Solomooniin 800 fuudhee dhamee haasaamu hin jiru. Amma kunoo mana keenya akka silaatti si duukaa haasa'uu dhiisuu danda'a sababa murteessi. Galtee? Harmee. Yo, up. Right. Malanta. Mana isa mo demo fata. Uma kasbe inde be ilmu jiwa ini jiwa ada. Kalau Kongo bersama. Lagi Kongo. Kasih wajah jina lah. Ano beriba pergi nero. Kasih kana tuko torbe kana beri badang ko. Malaysia kana ada ko minima. Mana gagal mo? Mana mantura? Ufe. Baba no? Rabbo jisa safa debis. Kuna bamiti. Buja. Akkamitti namni jaalallee koshii jalqabaa gaafanne akkas godhee waamee qata'u nanni jennis amma immoo an ol galuu godhu gaansin akkasittiin hiixatee silkii jaalallee gooti fudhata. Kanas ta'u sana ittan agarsiisaaniyyuu. Yeroo lubbuu nagaa dhabnee ati nagaa ilaamee ifamaa arana danda'i waan tokko sitti maatii daddafeensi barbaada amma iddoo ma jirtu waan atti himi tole achumaan nuuf erga jettee moo iddoo ma duritti wal argina tole baabbaadha nan deebisa anatu deebisa baabbaadha. Kun ilma maatee boqot iitiin maadha kana nan godhadhe miniim kana fi kun uummadha
bakkee kana keessan jiru rakkootaa goo inni silkii durboota babbareedduu kan eessaa akka inni fidu hin beeku. Ati warraa koo kun immoo wanti tokko laalaa ooluun akka nama jibbisiisu hin beektu ishee isayyuu isa uumin of qixxee bareeddee malee dhuftee namatti mul'attu fojoojoftee kun koolaa kana koolaali maaltu sitti bareedaan meetiin of dagattee dhirsan nagate jedhan amma akkasumatti naqee ishee bira ciisaa maal jechuudha. Babbareedduu meeqa bakkee guuteera utuu isheen bakkee baate yaani bor anuma amma reefu kaartoonii keessaa ciccittee babbaatee isheen fidadhee mana gashadha. Kana bira immoo bilbilee har'a mijeessuun qaba. Nagagiti? Mira. Akam? Mani lubu ko kung di mo malti na nagkaroon ka kata. Kas mana waktu ko tikawamin ture. Malti. Mali lah. Jirenya baba kanan dura stimen ture mitire. Kanan dura jalan di foto konjek kutte. Stimen ture baik jalan ture. Malgo istifa kata baba ni. Jalan li nakam jalan busana kude. Ofisati bilbilaf. Anak anggal le ture undi. Ofisati bilbilaf. Tumura jala argi jalan li ko di baba ni berbeda. Ya kita. Kunimmo iga amalan ni tibudda teda arramo itu kan angge malta arramo mal goda namana kalbu ko titti jaalatu sinimmo fuudhee bilbila yeroo istaa isaa ture sana bilbila asee maal jedhetanii akka tasaa akkas bilbila karaarra kaayatanii gara manaatti ol deebi'e. An bilbila lafa kaa'u koo dhugaan seene akkasitti ni tatee bilbila kee otoo ni fudhatanii si dawaluun isaa yoo nagu maaltu beektaa. Kalau amma yomitti akkasitiin akkam baabaa hin jiraadhu mana keessa albee kubeeraa bakkee kana keessa diimaa hoolaa. Silkii haaraa? Baabbaadha bilbil raakaasi itti buti sagalee ol fuudhe. Hela. Kawan nagaan. Nagama. Akkam jirta nagaa keedha? Nagaa galataa waaqayyo. Nagaa waaqayyo siifa baay'ee. Ameen. Eenyu jedhu? Rakkoon qabu na barkaa dhaabbata wayirraa ishii bilbilaa jira. Tole. Dhaabbati kun gara fuula duraatti oomisha isaa beeksifachuu barbaadeedha. Tole. Oomisha kana beeksifachuuf immoo Tole. namoota akka kee bareedina kan barbaaduu fi bilbila kee nama akka fudhadheenidha kanan si bilbilaa jiru jechaadha. Tole ana ammaaf na barbaaddanii? Ani hoogganaa dhaabbatichaadha. Suuraa muraasa kaasee oomisha keenya achumaan akka jiru beeksistuufidha. Tole rakkoon qabu. Kanaaf yoo wal agarree har'uma yoo wal argine rakkina qabamoo? Rakkoon qabu wal argina. Tole egaa bareedina kee kanatti gatiima gochuu fedhanidha. Sii galaa? Tole homaa rakkoon qabu. Tole sa'aatii booda hoteela olaanaa badii beektaa? Eeyyee beeka. Tole achumatti asii bilbila achumatti asii eegashi. Tole naa bilbili. Ayyee ulfaadha. Ayyee akkasumas. Maaloo abbaa bofa. Maaloo isa situ godhatee ni isa. Moo isatu si godhatee? Ati yoo amma isaan haasoftu.
Lakki dhaabbata keenya dhuguma dhaabbata qaba. Dhaabbata ijoollee shamarranii walitti qabee kun akkas suuraa lama sadii kaasaa bareedina keettiin gatii gochuufidha. Waaqayyo maan ta'e? Amma waan tokko goolaatii kana duutti tole naa jenna. Olaanaa abbaatii jedhami. Iddoo sana deemnaa. Baay'ee mesti bareedeera. Galatoomii. Ajaa'ibadha. Jannata Eden. Mini? Kan hin jedhu. Iddoo biraattis beellama kan biraan qaba. Nan ariifadha. Harkumaan egaa nuus dhaabbata hedduu as keessa facaasnee dhaabne. Dhaabbanni keessan guddaadha jechuudha. Beellama natti heddummata. Tole maaf waan ajaju? Tolesh. Kan hin jechuu barbaadu. Asumaan isaa kootiin siiseenaa. Dhaabbanni keenya namoota akka keessanii miidhagina qaban, miidhagina isaaniitti fayyadamanii oomisha keenyas beeksisanii ofii isaaniis fayyadamuu akka ta'aniif Namatti tola. bu'aa qabeessa akkasiin taatan barbaannedha. Kanaaf dhaabbati keenya kana keessatti oomisha adda garaa akka nu beeksistuuf si barbaannee jirra jechaadha. Anaammoo. Namatti tola. Kanaaf akkii kun amma fakkeenyaaf fayyuma keetti baattee taa'aa turte malee jechaadha. Atuu peennaa ittiin beeksisameera ta'ee hundumtiyyuu peennaa baatee deema. Si galee ati garuu bareedina keetti fayyadamaan ture. Gaafa inni gadda taa'ee si ilaalaa ture mucaan kun wanta baay'ee ta'uu dandeessu. Gatii malee akkati taa'aa jirtuun bare. Singiliidha moo dabaliidha? Singiliin bara kana jiraa dhumatti taffina malee. Inni kun baay'ee namatti tola. Si galaa? Nuun kunoo kaabaan baanee kibbaan baanee waan hundumaa gochaa oolla argitee? Argaan jira kunuun. Garuu waan kana hin jedhu. Maal amma kana dhokottee ija namaa duraa akkamitti amma kana dhokottee taatu qeensa miila kee kaasee hanga rifeensa keetti gaafa ilaalu nama biraa faana jechuun qaamaan jiranire waan biraa gochuurraa si wajjin abjuun bulanii abjuu sana keessa horis deebi'anii jiraatanii waan akkasii yaada sammuu kootti. Si gala kanaaf bareedina keetti fayyadamu. Keessummeessitu mana kana maaliin turanii har'a maal akka dhalatan beeku. Duramma kana ta'anii beekan. Asumaan fayyadaman ture yeroo baay'ee namoota keessummootas laafan ture. Alaatu bishaan. Maal jechuudha? Maal akkamitti bishaan fayyadamtate? Tole sammuu waan masti tole nu jechuudha. Akkas jedhu malee waan alkoolii yoo fayyadamne qomufattaa? Maaf takka shinoo nuun fidu? Takka shinoo duwwaa. Irratti dabalatee wanta jedhamu jiraannaa fidatu isin fidan. Arramoo jedhee Kiristoos ija kootti si fideesi. Namicha salphoona nama mandara keessatti aanna qaalessite akkasuma godhee arramoo fidatte. Maal ta'e isa ijatti bobaastaa siin jechaadha. Gorsuun danda'u siin jedheeman maal mucaa inni akka isheen taate beektan. Intala koo maal si gorsaa abbaa ijoollee si gorsaa isiini. Argaa irraa hojii abbaa kee. Babba. Maannarra maaltu kan natti yaa'e? Nagadhiis. Baabba nagadhiis. Waa'ee dhaabbatichaa kan goote. Arme. Jireenya babal'eessee ganamaa galgala kanatti akka naqaanetti. Arme ammatti Isaa bakka. Isaan maaltu beektu bilisii ijoollee. Kun mana namaadhaa fi amma mana galee haasofnaatti Kan ka'e. jedhee gashiin bakka. Mana maalitti hin galaa? Mana maaliin qaba manatti galanii? Arme amma sadii isaatii fayya mana galuu qabna. Yoo kanan isaanitti kennee deebi'a tole fuudhiitii nan deebi'a.